Welcome, welcome. Welcome, guys. Indagama kam indagama sifan indagama sagalen indagama kam indagama indagama Okay, galatomi. Welcome, guys. Baganagan uftan hundi keessanu. Baganagan uftan. Baganagan uftan hundi keessanu. Share goda. What's this? Come on, guys. Galatoma baganagan uftani hundi keessanu sagalen ko in dhagama jedhetin yaada maybe sagalen ko ansinje qoyota ifama guddai nan sirreessa anyway wanti guddani warana dhumatetti seenee jira oromoon qophooftaniidha wanti guddan you know kutannoodhan warana dhumaa kana keessa ba'uudhaaf qophooftaniidha hundi keessanu waraana dhumaa akka ta'e isin galuu irra jira waraanni amma itti seenne kuni
isa dhumaati the final war mootummaa nafxanyaa fi sabaaf sablammoota edduutti kan ta'u waraanni dhumaa jalqabamee jira. This is the last frontier. Waraana dhumaa kana successfully sacrifice guddaa ni barbaada. Waraanni dhumaa the last war. Waraanni dhumaa yeroo hundaa cost guddaa gaafata. Cost guddaa gaafataa jechuudha. Kanaaf of qopheessuun murteessaadha jechuudha ummata Oromootiif. Nuyi qophoofneedha. Waraana dhumaa kana waggaa 150 ol nurra ture. Ajjeechan, dararaan, hidhaan, salphin ummata Oromootirra jechuudha. Ummanni Oromoo kutachuu qaba. Kuni waraana dhumaa akka ta'ee hunda keessaniifu isinii galuut irra jira. Namni kana mo'ateetu biyyattii san tasgabbeessatoo fuulduratti dhoofuu danda'a jechuudha. Kanaaf qophooftaniidha. Qeerroon biyya keessaa qophaa'ee jira jechuudha. Kanaafuu warri ala jirru qophaa'utu nurra jira jechuudha. Waraana dhumaa kanaaf. Mootummaan nafxanyoota waggaa 150 biyyattii san jeeqaa ture. Ummata Oromoo diina. Oromoon diina biyyattii saniif jechuudha. Kuni isinii galuut irra jira. Kanaafuu wanta baay'ee suukanneessaa ta'ee argitanii jirtan har'a. Guyyaa 25f interneetii ugguranii bananii jiranii. Guyyaa 23 kana keessatti Oromoo irratti wanta hojjetan arginee jirra jechuudha. Baay'inni keessan argitanii jirtanii jechuudha. Shakkii tokko malee waraanni daa'ima fixaa ture, haadholee fixaa ture, dargaggeessa fixaa ture, abbootii fixaa ture jechuudha Oromiyaa keessatti. Oromiyaa keessatti kana erga godheen booda Oromoo balaaleffataa jechuudha. Sirna kun. Sirna waggaa 150f ijaarrameet kana hojjetaa jechuudha. Oromoo lafarraa duguugaa deemeet balaaleffataa jechuudha. They victimized. Waraanni Oromoo ajjeesa. Kumaatamaan mana hidhaatitti guura. Saniin booda immoo Oromoo balaaleffataa jechuudha. Sirna jechuudha. Sirna kanaa buqqisuudhaaf jechuudha. Waraanni dhumaa kuni baay'ee murteessaadha. Is determinant afaan Ingiliffaatiin itti makuudhaaf baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaafuu hundi keenya warri biyya alaa jirrus warri biyya keessa jirrus qophaa'uut irra jira jechuudha. Maalidhaaf waraanni kuni is determinant future ummata Oromootiif sabni keenya akka sabaatitti jiraachuudhaaf baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf biyyattiin suni Oromoo mancaastee Oromoo balleessitee ofii fuulduratti deemuudhaaf murattee itti deemaa jirti jechuudha. Nu'is immoo akka sabaatitti baduu dhabuudhaaf kutannoodhaan itti deemuutu nurra jira jechuudha. Kanaaf kuni waraana dhumaa akka ta'e hundi keessan isinii galuut irra jira jechuudha. Sacrifice gara baay'eedhaan nurraa eeggama. Kanaaf gara hundaanuu kutannoodhaan wanta nurraa barbaachisu kafaltii nurraa barbaachisu kafaluudhaaf qophaa'utu nurra jira jechuudha. Kanaaf sodaa hin barbaachisu jechuudha. Amma wanti nuyi keessa galle kun wanti ummanni keenya keessa gale kun baay'ee determinantal isinii galuut irra jira jechuudha. Kanaaf kuni waraana dhumaati. Waraana dhumaa kana isaan akka itti deeman argitanii jirtan. Ija Oromoo hunda cabsineet Oromoo jilbiiffachiisnaa jedhaniit itti deemaa jiran. Abiy Ahmed Ali, Taayye Danda'a Raddoo, warri PP keessa jiru Oromoo cabsineet impaayera san fuulduratti siksinaa jechaa jiranii jechuudha. Oromoo cabsaneet. Minilikis Oromoo cabseet biyyattii san an ijaaree jechuudha. Jarri amma angorra ba'e kunis Oromoo cabsineet
kaayyoo Minilikii fi Theodoros lafa kaa'esan bakkan keenya jedhaniitti deemanii jechuudha. The state formation, unfinished state formation. Abiy Ahmed biyyattii san keessatti wanta tokko hojjedheetan deemaa jedheet. State formationin Minilik fi Theodoros jalqaban bakkan ga'u itti deemaa jechuudha. Sirni sun immoo Oromoo jibbarratti hundaa'ee jechuudha. Oromoo cabsuu irratti hundaa'ee jechuudha. Kanaaf Abiy Ahmed Oromoo ajjeesaa jedhee labsii labsee jechuudha. Garagarummaan hin qabu jechuudha. Cabsaa jedhee itti kennee jechuudha. Kanaaf haalli suukanneessaan amma gadi ba'aa jiru kun intarneetiin har'a banamee har'a laalaa jirra. Wanti isaan Baale keessatti godhan, Harargee keessatti godhan, Wallagga keessatti godhan, Shawaa keessatti godhan, Arsii keessatti godhan, Jimma keessatti godhan mul'achaa dhufee jira jechuudha. Haala suukanneessadha. Daa'ima afaan qawweetiin rasaasadhaa jiranii jechuudha. Kana dhoksuudhaaf guyyaa 27f guyyaa 25f mootummaa miidiyaa nafxanyaa ittiin fayyadamanii biyyattii san keessatti wanti deemamaa ture wanta amantii irratti hundaa'e. Wanta sabaaf sablammii hedduutti godhame fakkeessanii fireemii gochuudhaaf an tattaafatanii jechuudha. Oromoo irratti wanta baay'ee wanta daba dalaganii jiranii jechuudha. Sun akka mul'anneef gara galchuu barbaadanii jechuudha. Kanaaf Oromoon tasgabbaa'ee waraana dhumaa kana waraana nurratti labsame kana ofirraa faccisuudhaaf qophaa'utu nurra jira jechuudha. Gara hundaanuu jechuudha. Kanaaf waraana dhumaati kun hunda keessaniifuu isinii galuutu irra jira. Waraana dhumaa kana nama moo'ateet biyyattii san keessa sarvaayivii godhee jiraataa jechuudha. Oromoon kana moo'amnaan cabee jechuudha. Is the end. Kanaaf kana barree warri biyya alaatis warri biyya keessatis tasgabboofnee tasgabbiidhaan mootummaa kana cabsuudhaaf ofirraa fonqolchuudhaaf tattaaffii humna nu barbaachisu hunda mobilaayizii gochuutu nurraa eeggamaa jechuudha. Kana kuni nu galuutu irra jiraa jechuudha. Maal barbaada warri kun? Abiy Ahmed wanti barbaadu wanta tokko. Abiy Ahmed impayera Theodoros bocee lafa kaaysan impayera Atsee Minilik Oromoo fi warra kibbaa cabseetoo jilbiiffacheetoo hojjete san bakkaan ga'uuf deemaa jechuudha. Nugusa ta'uuf deemaa jechuudha. Oromoo cabsee nugusa ta'uuf deemaa jechuudha. Kanaaf Oromoo yoonan cabsee warra biraa cabsuun salphaadhaa jedheeti yaadaa jechuudha. Kanaaf nu icabuu akka hin dandeenye immoo san mirkaneessuutu nurraa eeggamaa jechuudha. That is ultimate. Gooliin keenya wanti gochuun nurra jiru Oromoon cabuu akka hin dandeenye. Oromoon sirna nafxanyaatiif tanaan duras hin cabne cabeetoo hin hafne lafaa ka'e amma immoo sadarkaa nu irra jirru kana genereeshinii nu irra geenye kanarratti mootummaan Abiy Oromoo cabsuu akka hin dandeenye mirkaneessuutu nurra jira jechuudha. Cabsuus hin danda'u. Kanaaf nurraa wanti baay'een ni eeggamaa jechuudha. We have to struggle hard, push up hard. Warri biyya keessatis nuyi wanta nurraa eeggamu akka saba biyyattii saniititti gumaacha nurraa eeggamu gumaachuudhaaf qophaa'utu nurraa eeggamaa jechuudha. That is the ultimate goal. Kanaaf mootummaa nafxanyaa jalatti Oromoon ni kufa jettanii hin yaadina. Kanaaf at least daameejii nurratti ga'uu deemu kana minimize gochuudhaaf xiqqeessuudhaaf garuu we have to push hard. Odoo duubatti hin deebi'in, odoon sodaatin hundi keenya gamtoofne warri biyya keessatis warri biyya akka amma jalqabne kanatti itti fufuun nurra jira jechuudha. Itti fufuun nurra jira.
kanat nurraa eegama jechuudha kana goonan mootummaa nafxanyaa shakkii tokko malee ni cabsinaa jechuudha kuni ajjeecha kumaatamaan mana hidhaatitti guurramu akka amma generationiin keenya arge kan namoonni guyyaa guyyaadhaan biyyattii san keessatti rakkinni hodhume oromoot mana hidhaatitti guurramu oromoo maalidhaaf oromoon sun biyyattiin sun diina oromooti jechuudha haalli itti ijaarramte diinummaadhanii jechuudha kanaaf kana ofirraa kaasuudhaaf kana ofirraa minimize gochuudhaaf namseen lubbuun oromoo akka lubbuu namaatitti akka lakkaa'umtutti biyyattiin sun haga geessutti ummanni keenya cimee falmuut irra jira jechuudha kanaaf daameejin Abiy Ahmed guyyaa 25 darbe kun wayyaaneen daameejii akkanaa nurratti hin geechis waggaa 27 jechuudha maalidhaaf wayyaaneen nama 40 kaniite waggaa 27 mootummaan kun ji'a tokko odonguutin 40 hidhuudhaaf deema kumaatamaan fixaa jira jechuudha almost akkan ani ilaalutti red terrorii labsee jira mootummaan kun oromoo irratti bakka barbaadanitti ajjeesaa jedhee labsii dabarseefii jira nama barbaadan hidhaa nama barbaadan gudeedaa nama barbaadan akka feetan godhaa jedhee labsii kenneefii eeyyama kenneefii jira that is what they are telling me sannutti maa jiran amma miidiyaan nafxanyoota sannutti maa jiranii jechuudha wanna barbaadan oromoo irratti godhaatoo cabsaa najaratti jilbifachiisaa jedhee labsii itti kennee jira jechuudha kanaaf oromoon roga hundaanuu gurmaa'ee roorroo kana ofirraa faccisuudhaaf ofirraa deebisuudhaaf ofirraa foqxoqsuudhaaf ofirraa kaasuudhaaf gamtaa'ee itti deemuutu nurra jira jechuudha warri biyya alaatis warri biyya keessatis carraa biraan qabnu baay'ee carraan biraa ni jira jettanii shakkina carraan biraan jiru lolli kun lola dhumaati this is the last war oromoo fi sabaa fi sablammii fi sirna empire san keessatti lolli deemaa jiru waggaa 250 ol tureera amma lolli kun lola dhumaati jechuudha maalidhaa fi mootummaan amma aangorra jiru kun biyyattii san rakkina kana keessa ni baasaa kan jedhu abdii qabaachaa ture hundi keenya at least federeeshinii kana demokraatessee biyyattii san gara tasgabbiitti ni ceesisa kan jedhu abdii qabaachaa turre jechuudha unfortunately it didn't work ino jenne jechuudha wanna no jenneef we have to determine qophoofne lola dhumaatiif of qopheessinee mootummaa kana ofirraa foxxoqsuudhaaf deemuutu nurra jira jechuudha qeerroon biyya keessaa determined ta'eera already qophaanii jiru I hope wareegama baay'ee nu kafalchiisa jedheetiin yaada of course lolli dhuma akkan jedhe wareegama barbaada wareegama gurguddaa barbaada jechuudha gama hundaanuu jechuudha kanaaf warri biyya alaa jiru haala danda'ameen jireenya keenya sacrifice goonee maallaqaan diplomaasiidhaan akka amma itti jirru kanatti puushii gochuu itti fufnaa jechuudha warri biyya keessaa immoo I think they are the ultimate victim wanna ta'aniif isaan haala danda'anii haala isaaniif mijaa'eef qabsoo funduratti dhoofan jedhen ni dhoofan shakkii tokko malee jechuudha alternative biraan qaban by the way yoo mana ta'anis du'uun isaaniin oolu maalidhaaf biyyattiin suni haalli itti hundoofte oromoo hidhuudhaan oromoo dararuudhaan oromoo ajjeesuudhaan jechuudha that is kuni wanna beekame jechuudha kanaaf oromoon determined ta'e funduratti deemuu irra jira jechuudha galatooma kanuman jechuu barbaade afaan oromootiin
በመጨረሻ አንድ ነገር ልበል በአማርኛ ይሄ የመጨረሻ ጦርነት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የተጀመረው ጦርነት የመጨረሻ ጦርነት ነው ከዚህ በኋላ ሌላ ጦርነት አይጠብቀንም እኔ እንደዛ ብዬ ነው ማስበው ለምንድነው እዛች ሀገር እነ ቴዎድሮስ የኢትዮጵያን ሀገረ መንግስት ዲዛይን ካመጡ በኋላ የደቡብን ህዝቦች ጨፍልቀው ነው ሀገሪቷን የመሰረቱት ያ የጭፍለቃ ያ በጉልበት የተመሰረተችው ሀገር አትሊስት ትስተካከላለች የሚል እምነት ነበረ ብዙዎቻችን አብይ አህመድ ያንን ሪያሊቲ አውቆ የነ ቴዎድሮስን የነ ምኒልክን ሲኒስተር የሆነ የጨፍላቂነት ፖሊሲ አንደርስታንድ አድርጎ ያችን ሀገር የተዛባውን አትሊስት እንደ ሀገር አብረን ለመቀጠል እንችል ይሆናል የሚል ዳውት ነበረን ብዙዎቻችን the benefit of the doubt አሁን ግን አብይም የመረጠው ምንድነው ያችን ቴዎድሮስ የመሰረታትን የደቡብ ህዝቦችን የምትጨፈልቅ የሰሜነኞችን አምባገነን ብቻ የምታሰፈን ኢትዮጵያን ለማስቀጠል ነው የመረጠው ማለት ነው አብይ አህመድ የጨፍላቂያንን ኢምፓየር ማስቀጠል ነው የመረጠው ስለዚህ በነፍጠኞቹና በጭቁን ህዝቦች መካከል የሚደረገው የመጨረሻ ጦርነት ይሆናል ብለን ነው እኔ ማስበው ይሄ የመጨረሻ ጦርነት ነው የምናካሄደው ማለት ነው ወይ ተጨፍልቀን እናንተ እንደምትሉት አንድ ሀገር አንድ እምነት አንድ ሃይማኖት እንሆናለን ወይ ደግሞ ዳይቨርሲፋይድ የሆነች መልቲኔሽን ስቴት ሆነን እንቀጥራለን ማለት ነው ሌላ መንገድ የለም ወይ ተጨፍልቀን አንድ ሀገር አንድ ህዝብ አንድ ሃይማኖት ሆነን እንቀጥላለን እናንተ እንደምትሉ እኛ ጠፍተን እናንተ ተቀጥላላችሁ ወይ ደግሞ መልቲኔሽን ስቴት ሆነን እንቀጥላለን ማለት ነው ከዚህ ውጪ ሌላ መንገድ የለም ስለዚህ በእኛና በእነ አብይ አይነት አመለካከት መካከል ያለው ጦርነት የመጨረሻ ጦርነት ነው ማለት ነው ይሄንን ያሸነፈ ሰው ነው ያችን ሀገር ሪሼፕ አፕ የሚያደርገው እኔ እንደዛ ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ የመጨረሻ ጦርነት ደግሞ ዋጋ ያስከፍላል ማለት ነው ከብዙ አንግል ስለዚህ አብይ አህመድ ላለፉት 25 ቀናት ኢንተርኔት ዘግቶ ኦሮሞዎችን በጥይት ሲጨፈጭፍ ነበር ህፃናትን አሮጊቶችን ተማሪዎችን ወጣትን በጥይት ሲቆላ ነበር ይሄ እንዳይታወቅ ስለፈለገ ኢንተርኔት ዘግቶ የነፍጠኞችን ሚዲያ ፍሪ አክሰስ ሰርቶ በጠቅላላ ኦሮሚያ እየሄዱ ዶክመንተሪ እንዲሰሩና በኦሮሞ ላይ ፎልስ የሆነ አሊጌሽን እንዲያቀርቡ ፈቀደላቸው አብይ አህመድ የምኒልክ ልጅ ማለት ነው አብይ አህመድ የምኒልክን ራእይ አስፈጻሚ የሆነው አብይ አህመድ ያንን ነው ያደረገው ለነ እሳት ለነ ግንቦት ሰባት ለነ ዛህበሻ ነፃ ሜዳ ሰጣቸው ማለት ነው ፎልስ የሆነ ኢንፎርሜሽን እንዲዘግቡ ኦሮሞ ሌላ ብሔር ጨፈጨፈ በእምነት ኦሮሞ ሌላ ብሔር ጨፈጨፈ የሚል ፎልስ የሆነ አሊጌሽን በኦሮሞ ላይ እንዲያቀርቡ ፈቀደላቸው ለምኒልክ ልጆች ለነፍጠኞቹ ማለት ነው ይሄንን ያደረገው አብይ አህመድ in reality ግን የሆነው ምንድነው በዚህ አሁን ዛሬ ስለተለቀቀ እየወጣ ነው እየሆነ ያለው በሺዎች በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ኦሮሞዎች ታፍሰው እስር ቤት ታጉረዋል ምክንያቱም ኦሮሞ የሚኒልክ ኢትዮጵያ ጠላት ነው ተብሎ ስለሚታመን ማለት ነው የሚኒልክ ኢትዮጵያ ጠላት ነን ማለት ነው እኔም ጠላት ነኝ ለአብይ አህመድ ጠላት ነን ማለት ነው እኛ ለዛች ሀገር ጠላት ነን ማለት ነው እኛ በነሱ አስተሳሰብ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ያደረጉት በሺዎች የሚቆጠሩትን በ10 ሺዎች የሚቆጠሩትን ወደ እስር ቤት አጎሩ ህፃናትን በጥይት
ወጣትን በጥይት አሮጊቶችን በጥይት ቆልተዋል ማለት ያ ነገር እንዳይታወቅ ምን አደረጉ የነፍጠኞችን ሚዲያ ነፃ አክሰስ የኦሮሞን ሚዲያ ዘግተው የጭቁን ህዝቦችን ሚዲያ ዘግተው ለነፍጠኞቹ ፍሪ አክሰስ ፍሪ ፓስ ሰጧቸው ማለት ነው ለምን ምን እንዲያደርጉ በኦሮሞ ላይ ፎልስ የሆነ ኢንፎርሜሽን ዲስ ኢንፎርሜሽን እንዲነዙ ፈቀደላቸው ማ አብይ አህመድ ያንን ነው ያደረገው አብይ አህመድ ይሄ ነው አሁን እየወጣ ያለው ማለት ነው ዛሬ ያየነው እኔ ያየሁት ሜሴጆች በተለይ ፖስት አድርግ ያለው ያላያችሁ ሰዎች ይዋቸው ማለት ነው በኦሮሚያ ላይ ውስጥ ህፃናትን በጥይት ቀጥቅጠዋል አሮጊቶችን በጥይት ገለዋል ወጣትን በጥይት ቆልተዋል ህፃናት ሰልፍ ወጥቶ በጥይት ተቀጠቀ እንዳትዩ በቃ ቤት እየሰበረ በጥይት የፈለገው ሬፕ ያረጋል እሱ ለምን ቴረራይዝ ለማድረግ ነው በጉልበት የነሱን የጨፍላቂነት አስተሳሰብ ኦሮሞ ላይ ለመጫን አትችልም አይቻልም በእኛ ጄኔሬሽን አይቻልም ዋጋ እንከፍላለን እንጂ ዋጋ ያስከፍለናል እንጂ አብይ አህመድ በዚህ ዘመን በዛ እኛ በተፈጠርንበት ዘመን የጨፍላቂያንን አስተሳሰብ በጠመንጃ ኦሮሞ ላይ አይጭንም አንፈቅድለትም ይሄን ያለቀው ያልቃል እንጂ ኦሮሞ ይሄንን አይቀበልም ይሄንን ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ አይቀበልም ይሄን በውጭ ያለውም አይቀበልም በውስጥ ያለውም አይቀበልም ስለዚህ ሪዚስት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ 25 ቀናት ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰራው ወንጀል በኦሮሞ ላይ ነው የተሰራው ኦሮሞ ነው የተጨፈጨፈው በገፍ የፕሮስፔሪቲ ፓርቲ የዚህ የብልግና ፓርቲ ካድሬዎች ኦሮሞ ሌላ ሰው እንደጨፈ ይሄ ዲስ ኢንፎርሜሽን ነው ሌዲስ ኤንድ ጀንትልመን በሺዎች የታሰረው ኦሮሞ ነው በ10 ሺዎች የሚቆጠር ኦሮሞ ወደ እስር ቤት ታጉሯል መሪዎቹ ሳይቀር ኦርዲነሪ ሲቲዝን ሳይቀር ማለት ነው ስለዚህ የተረፈው ደግሞ በጥይት ተቆልቷል ያለቀው ኦሮሞ ነው የተጨፈጨፈው ኦሮሞ ነው ይሄንን ነው ይሄ ነገር እንዳይነቃባቸው የተወሰነ ብሔሮችን ንብረት አቃጠሉ እነማ የፕሮስፔሪቲ ፓርቲ ካድሬዎች ናቸው ያቃጠሉት አንድደዋል የነ ኃይሌ ገብረስላሴን አንድደዋል እንዳትነኩ ብለው አንድደዋል ልከው ማለት ነው ለምንድነው ይሄ ነገር እንዳይነቃ ሪዳይሬክት ለማድረግ ማለት ነው ፎከሱን ይሄ ነው አጀንዳው ማስቆም ይችላል አዎ ይችሉ ነበር ወታደር አጠገብ አዎ ይችሉ ነበር ወታደር አጠገብ እነታየ ደንደአ ግን አይፈልጉም ምክንያቱም የኦሮሞን ጭፍጨፋ በነ ኃይሌ ገብረስላሴ ሆቴል ቃጠሎ መሸፈን ይፈልጋል ይሄ ነው ፖለቲክስ የአሻጥር ፖለቲካ ነው ሊገባችሁ ያስፈልጋል ማለት ነው ወታደር እዛ ነበር ይሉናል ወታደር አጠገቡ ነበር ነገር ግን ትዛዝ አልተሰጠንም አለ አዎ ለምን ይሰጣል አቃጣዩ እኮ እሱ ነው መንግስት እኮ ነው የሚያቃጥለው ያንን ምክንያቱም ፐርፐዙ ምንድነው ኦሮሞን መጨፍለቅ ኦሮሞን ለመጨፍለቅ ሌላ መንገድ ይፈልጋል ማለት ነው ኦሮሞ አጠቃ ሊሊ ይፈልጋል ማለት ሌላ አይደለም ፖለቲካ ነው ይሄንን ነው ያደረጉት ምክንያቱም የነ ኃይሌ ገብረስላሴ ቤት የተቃጠለው በነታየ ደንደአ ካድሬዎች ነው ምንም ጥርጥር የለኝም እኔ በነሱ እንደተቃጠለ ለምንድነው ምክንያቱም ማስቆም ይችል ነበር ወታደር አጠገብ ቆሞ ፖሊስ መሳሪያ ይዞ ቆሞ ያቃጥሉ ነበር ነው ያለው ይሄንን ነው ያለው ምክንያቱም መንግስት ነው ያቃጠለው ያንን መንግስት ነው ያቃጠለው እንዴት ነው መሳሪያ አጠገቡ ቁጭ ብሎ ቤት ሲቃጠል ዝም ብሎ የሚያየው ምክንያቱም እነታየ ደንደአና ያዘዙት የነሱ ማብ ነው ለምን ፐርፐዙ ለነሱ አንቲ የሆነ አሊጌሽን ለማቅረብ የኦሮሞን ጭፍጨፋ የሚጨፈጭፉትን ኦሮሞ ለመሸፈን ምክንያቱም ያው እንዳይወጣ ስለተፈለገ ነው እውነቱ ይሄ ነው ለማይገባችሁ ማለት ነው ከዛ መጥቶ ገብቶ ኖ ቤቱ እንዲቃጠል ያደረጉት እነታየ ደንደአ ናቸው
እነታየ ደንደዓ ናቸው ምንም አትጠራጥሩ ምክንያቱም ይሄንን ወንጀል የኦሮሞን አፈና የኦሮሞን ጭፍጨፋ ሪዳይሬክሽን ይባላል ማለት ነው ሪዳይሬክት አደረጉት ማለት ኦሮሞ ሌላ ዘር ንብረት አቃጠለ ኦሮሞ ሃይማኖት ለይቶ ሌላ ሃይማኖት አጠቃ እነሱ የጨፈጨፉት ጨፍጨፋ በመሳሪያ የቆሉት ህፃን የቆሉት ወጣት እሱ አይታወቅም ያ ያለቀው ኦሮሞ ለነሱ ነፍስ አይደለም ለነፍጠኛው it's not it's none of their business አገባቸው እነሱ አገባቸው they doesn't care ምክንያቱም የኦሮሞ ነፍስ ለነሱ የውሻ ደም ነው you know ጠባብ ነው መገደል አለበት ይሄንን ነው የሚለው ነፍጠኛው ስለዚህ ኦሮሞ ይሄንን ማወቅ መቻል አለበት ማለት ይሄንን አውቀን ለመጨረሻው ጦርነት ለመጨረሻው ትግል መዘጋጀት ያስፈልጋል no question about it ለዛ ስትዘጋጅ ነው ይሄንን ለዘመናት ህዝባችንን ወደ እስር ቤት የሚያጎር የሚገል የት ስቴት ነው ይሄ ሁሉ ሰው የተገደለበት ladies and gentlemen እስቲ ንገሩ አማራ ስቴት ውስጥ ይሄን 300 400 ሰው ቢገደል እኮ ጥቁር ለብሶ ሰው መንገር ላይ ይወጣል የኦሮሞ ነፍስ ግን ተለምዷል እየተገደለ ሬቻ ላይ ተጨፍጭፏል ባለፈው ግንቦት 7 እና እነታየ ደንደዓ ኦርጋናይዝ አድርጎ ጀዋርን ለመግደል አቅቦ ሳይሳካላቸው ሲቀር ሰው ገለዋል ጀዋር ገደለ ለማለት ገለዋል 86 ሰው እነታየ ደንደዓ እና ግንቦት 7 አስጨፍጭፏል ኦሮሞ ነው ያለቀው ያ የተገደለው በነሱ ነው ኦሮሞ ነው የተገደለው ሁሌም የሚጨፈጨፈው ኦሮሞ ነው ተገዳዩ ማለት ነው ስለዚህ መልሰው ብሌብ ያደርጋሉ ማለት ነው እነታየ ደንደዓ ገለውት መልሰው ደግሞ ምን ይላሉ ጀዋር 86 ሰው አስገደለ ይላል ምንም ችግር የለውም ለነታየ ደንደዓ ምንም ችግር የለውም ምንም ጀዋር መሐመድ 86 ሰው አስገደለ ይላል የገደለው እኮ ራሱ ነው አዞ ጀዋር ቤቱ ነው የተቀመጠው ቤቱ ነው ያለው ቤቱ ነው የተቀመጠው ማለት ነው ስለዚህ አሁንም በጥይት ቆልተው ህፃናትን ወጣት እንትንን ቆልተው ሌላ ሰው ሞተ ይሏል ይሄ ነው ምክንያቱም ይሄ እንዳይሆን ኢንተርኔት ዘግተው ልክ ላይቭ እንዳይታይ ኢንተርኔት ዘግተው ለ25 ቀን ያንን ኢንዶክትሪኔት አድርገው ዛሬ ሬሳ ቢወጣ ምንም አይደለም ምክንያቱም በእምነት ነው የተጨፈጨፈው ብሎ ያንን ነገር ነግረውናል ማለት ነው ይሄንን መቀበል የለብንም በ10 ሺዎች ወደ እስር ቤት የታጎረው ኦሮሞ ነው የተጨፈጨፈው ኦሮሞ ነው ቤትን ያቃጠሉት እነታየ ደንደዓ ናቸው no question about it እስቲ እኔ ሮንግ ሊሆንና ኢንቨስቲጌት ይደረግ እኔ ሮንግ ነው ምክንያቱም ወታደር አጠገቡ ቁጭ ብሎ የሚቃጠል ከሆነ እነታየ ደንደዓ የላኩት ማብ አለ ማለት ነው ምንድነው ሙስሊም ኤክስትሪሚስት አለ ለማለት ፖለቲክስ ነው ፖለቲክስ ይሄንን ነው እያደረጉ ያሉት ምክንያቱም ትራክ ሪከርዳቸው የሚያሳየኝ ለኔ የሚነግረኝ ይሄንን ነው የሚነግረኝ ይሄንን ነው ምክንያቱም አሁን ሻሸመኔ ያሉ ወታደር አጠገቡ ነበር ለምንድን ነው ወታደር ፖሊስ የለም እንደዛ ከተማ ውስጥ ነበር ምክንያቱም የመንግስት ስራ መሆኑን ይታወቃል ማለት ነው ይሄንን ነፍጠኛው አይነግርም ለምንድን ነው የማይነግር ምክንያቱም የማይነግርበት ምክንያት አጀንዳቸው ዘሴም ስለሆነ ነው የነታየ ደንደዓና የነአብይ አህመድና የነፍጠኞቹ አጀንዳ አንድ ነው ምክንያቱም ኦሮሞን ቪክቲም አድርጎ እንደገና ብሌም ያረጋሉ
ይገላሉ ያስራሉ መልሰው ደግሞ ይከሳሉ ወያኔም ያንን ነበር ስታደርግ ነበር exactly the same ምንም የተለየ ነገር እኮ የለም ስለዚህ ይሄ ስር የሰደደ የሀገሪቷ ችግር ነው ladies and gentlemen ይሄንን ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ የከፈልነውን ከፍለን የሚያስከፍለንን ከፍለን ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄንን አስነዋሪ በኦሮሞ ደም የተጨማለቀችን ሀገር ወይ ሊበሬትድ መሆን አለባት ወይ እኛ ማጥፋት አለብን it's shame on us ለኦሮሞ ህዝብ ይሄንን ነውር መሸከም is a disgrace for all of us ነውር ነው በቃ ከዚህ በላይ ኦሮሞ መሸከም የሚችልበት ትከሻ ያለው አይመስልኝ አይችልም ለዛች ሀገር ብዙ እድል ሰጥቷል ኦሮሞ ባይዘው በጣም ይሄንን ሁሉ አፈና በተለይ የወያኔን ግድያ የወያኔን አፈና ጭፍጨፋ ተቋቁሞ ታግሎ 5000 በላይ ወጣትን ሳክሪፋይስ አድርጎ በሺዎች የሚቆጠሩ እስር ቤት ውስጥ ማቀው ታስረው ንብረታቸውን ተቀምተው ተዋርደው ቶርቾነው ያቺ ሀገር ምናልባት እንደ ሀገር ትቀጥል ይሆናል ዲሞክራታይዝ ልትሆን ትችል ይሆናል ወደ አእምሮአቸው ይመጡ ይሆናል የሚል the benefit of the doubt ተሰጥቷቸው አልተቻለም ስለዚህ ኦሮሞን በማጥፋት ላይ ልመስረት አለች ስለዚህ እኛ ልታጠፉን አትችሉም ብለን ዲተርሚንድ ሆነን መታገል ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላ አማራጭ የለም ladies and gentlemen ይሄንን ማወቅ መቻል አለባት ይሄንን ኦሮሞ የወታታን ከነበሩን ድርቀመ ከኛ ያችሁ ድርቀመ ከነበሩን ኑረጅራ ያችሁ ማሊዳፍ ጉያ ድግደሚ ሸነከነ ከሰት ወነተ ኤዱዋን ወንቲተ ሁንደ ከኛፍ ኑገሉት ረጅራ ያችሁ ማልጎዳን ኩማተማን መነ ሂዳቲት ከንጉረመ ኦሮሞዳ ከንዱኤ ኦሮሞዳ ኢባተማን ቀወዳን ከወጠለበ ኦሮሞዳ ዴቢ አኒ ማልጎዳን ኦሮሞን ሰበብራት አጄሴ ሲንጀራ that's what they told you sensitive maniba ኦሮሞን ሻሸመኔ ከሰት ሰበብራት አዳምፎይ አጄሴ ሲንጀራ ሚዲያ ኦሮሞ ንጩፈኒ ሚዲያ ሀበሾታ አከ ኦሎላ ሶባ ኦሮሞ ረት ደገለገን እየሜፍ ጀቹ አብይ አህመድ ከነጎድ እየቹ ወንተ ብራቲ ሞቲበ ሚዲያ ኦሮሞ ንጩፌ ሽራ ሀበሾን ኦሮሞ ረት ገገሰን አከ በርባዳኒት አከ ገሰን ኢትከነፍ እሳቲ ፊ ግንቦት ሰባት ሰዓቲ ድግደሚ አፉር ኦሎላ ሶባ ኦሮሞ ረት ገገሰ ባኒ ጀቹ ጉያ ሜቀፍ ጂአቶኮፍ ኦልሞስት ጉያ ድግደሚ ሸኒፍ ጀቹ ኦሮሞን ሰበብራት ፊጥ አንዱ መገሩ ኤኝ ኦሮሞን ሬፋ ወረ ጥይት አሩከተመ ኢላላ ኦሮሞታ ጥይት አን ቆላ ጥይት አን ዳኢማ ሩኩተምት you know ኢላላ ፔስቲ ጎር ኤጅራ ጀቹ ሀረ የሮ ዱራቲፍ ሪሊዝ ታ ኡፌ ጅራ ጀቹ that's what they did kana haga homitit oromon bate dema up to where haga homitit እስከመቼ ነው ኦሮሞ ይሄንን የሚሸከመው you know enough is enough ኦሮሞን ሁንዲ ኩታቹ ጥረጀራ enough is enough guys enough is enough ኦሮሞ ዳፍ ኩኒጋውት እረጀራ አየቹ ማሊዳፍ ሰበ ጉዳታ ኦሮሞን ቢየቲ ሰንከሰት ሰልጳቴ ጅራቹን is a shame to us ከናፍ ኩታቹን ኑረጅራ ዲተርሚንድ ተኡት ኑረጅራ ሐላ ሰኒን ቀብሶን ኡመተ ኦሮሞ አከበከ ጋውፍ ተታፋቹን ኑረጅራ አየቹ ከናፍ this is the last war ኩኒ this is the final war ወራና ኡማት የመጨረሻ ጦርነት ነው ይሄንን ወቁ ማለቴ ነው ከናፍ ጀባዳ I think ከኑመንጀቹ በርባዴ
yoo danda'ame Oromoon I think qabsoo kana bakkaan ni ga'a jechuudha. Sodaa tokko malee bakkaan ni ga'a. Akkasitti fudhadhaayi galatooma. Kanuman jechuu barbaade I think gabaabseetan wanta xiqqoo jechuu barbaade jabaadhaa ijoolleen Oromoo kutadhaa sodaa dhiisaa garanaaf garana jechuu kana dhiisa. We have to determine. Maalidhaaf nama determined ta'eet mo'ata. We have to be determined. Kanaaf diinni keenyas determined ta'ee jira, nu is determined ta'ee jira jechuudha. Lola dhumaa kana we have to win. Abbootiin keenya qabsoo kana asiin gaanii jiran. Amma miliyoonan irraa dhaalee jira jechuudha Oromoon. We are not there. Iddoo Haayilee Fiidaa faanti jiranii mootii nu an jiru. Iddoo baay'ee gaarii jirra. Kanaaf humna keenya kana konsolideetii goone walitti finnee qabsoo kana bakkaan ga'uudhaaf qabsoo kana xumura gochuudhaaf yookaan bilisa ba'u yookaan immoo cabnee hafu. That's it. Wanti lama hin jiru. Yookaan bilisa ba'u yookaan cabnee hafu. Macheem namni cabuu barbaadu wanta jiru natti hin fakkaatu jechuudha. Ganaaf really kuni nu galut irra jira. Kuni waraana dhumaa akka ta'e this is the last frontier Oromoodhaaf. Oromoon cabnaan sabni biraatis ni caba beeka. Sidaamnis ni caba, Walaayitaanis ni caba, Tigreenis ni cabdi. Oromoo kanaaf amma Oromoo irratti kan xiyyeeffatanii jechuudha. Kanaaf Abiy Ahmedis Oromoo cabseet nama biraatitti cabuu barbaada jechuudha. Oromoon immoo akka cabuu hin dandeenyu mirkaneessuu irra jira jechuudha. Abdii nurraa qabu sabni biraa. Kanaaf nu yoo cimne isaanis nutti dhufu. Nutti dabalamuu jechuudha. Yoo nu immoo laamshomne Abiy Ahmediif fi sirna nafxanyaatiif harka kennanne isaanis abdii kutatu jechuudha. Kanaaf sabni guddaan kun sabni gaafa Afrikaa keessatti saba guddaan kun I think we have to determine, we have to be focused, we have to struggle hard. Kanan jechuu barbaade galatooma halkan gaarii isiniif haa ta'u. Walii dabarsaa sheerii godhaa. Namoonni baay'een akka dhaggeeffatan follow akka godhan sheerii godhaa fi kanuman jechuu barbaade galatooma halkan gaarii isiniif haa ta'u. Galatooma asuma